Akka poolisiin jedhetti dubartiin ajjeefamte aadde Adaanach Kumsaa kan jedhamtu hojjettuu baankii daldala Itoophiyaa damee alaltuu yoo taatu jireenyaan magaalaa Sandaafaa bakkee jiraachaa turte. Qajeelcha poolisii magaalaa Sandaafaa bakkeetti itti gaafatamaan kutaa qorannoo kan ta'an itti aanaa koomaandaan Nigaatuu Alamuu akka himanitti ajjechaa suukkanneessaan kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddachaa bara 2018 raawwatame. Hojjettuu baankii daldala Itoophiyaa damee alaltuu kan taate kun jiraattuu magaalaa keenyaa kan kutaa magaalaa Sandaafaa bakkeetti jedhaniiru. Taateen kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa muddachaa bara 2018 halkan naannoo sa'aatii 3tti raawwatame jedhan. Magaalaa Sandaafaa bakkee bakka Gomaataa jedhamutti halkan sa'aatii 3tti ajjechaan kun kan raawwatame jedhan. Maatii ishee fi dubartii ajjeefamte kana namni beeku akka dubbatetti shakkamaan kun kanaan dura hanga bakka hojii isheetti deemee ishee doorsaa turuu maatii isheetti himattee turte jedha. Haa ta'u malee obboleessi ishee hangafti obbo Kaasahuun Kumsaa garuu namni ishee doorsisu jiraachuu maatiin isaanii akka quba hin qabne himan. Nuti obbolaan hunduu asuma jirra. Waan isheerra ga'e wanti dhageenye hin jiru jechuun miira gaddaan dubbatu. Haadha ijoollee lamaa kan taate aadde Adaanach bakka dhaloota ishee Wallagga Lixaa Aanaa Qondaalaatti hojjettuu misoomaa turte. Garuu konkolaachisaan dhaabbata ijaarsa Saanshaayin jedhamu tokko sossobee fudhatee akka gara Finfinnee fidee ijoollee lama waliin godhatanii booda adda ba'an dubbatu obboleessi ishee obbo Kaasahuun Kumsaa. Ijoollee ishee gargaaranii guddisuu dabalatee akka barattu kan gargaaran obbo Kaasahuun isheenis cimtuu waan taateef erga akkaawuntingii baratteen booda dorgomtee baankii daldala Itoophiyaatti hojii argachuu dandeesse jedhan. Isaan booda ijoollee ishee lamaan waliin Sandaafaa mana kireeffattee baankii keessa hojjechaa akka jireenya ishee gaggeeffattu kan dubbatan obbo Kaasahuun jiila duraan qabdurraa kan ka'een waan isheerra ga'u dhufkaatte jechuun gaabbiin dubbatu. Aadde Adaanach gaafa ajjeeffamte Finfinnee oltee akka galte kan dubbatu obboleessi ishee hangafaa kun ijoollee isheetti galuuf osoo ariifachaa jirtuu shakkamaan kun karaarratti eegee waliin hoteela deemuu dhaga'uu hima. Guyyaa gaafa ajjeefamtu sana Finfinnee naannoo Meeksikootti leenjii baankiin daldala Itoophiyaa kennurra ooltee galte. Galgaluma ajjeefamtu sana halkan keessaa sa'aatii 1 hanga 2 gidduutti namootatti bilbiltee turte jedha namni maatii ishee akka beeku dubbate. Walitti dhufeenyi aadde Adaanach shakkamaa kana waliin qabdu akka hin beeknee fi ergaa taateen kun raawwatamee booda ijoollee ishee ollaa hiriyoota ishee fi poolisii irraa odeeffataa jiraachuu kan hime obbo Kaasahuun hojii ishee hojjetachaa ijoollee ishee nagaan guddifachaa akka jirtu qofa qabee kan dubbatu. Aadde Adaanachii fi shakkamaan kun duraan hariiroo jaalalaa qabaachuu isaanii wanti shakkitan jira jedhamanii kan gaafataman obboleessi ishee kun waan barbaadeyyuu taanaan namni wal jaalate gocha akkasii namarratti hin raawwatu jedhan. Ajjeefamuun ishee xiqqaatee bineensaaf laatamte jechuun gaddi isaan mudatee hadhaawaa ta'uu dubbatu obbo Kaasahuun. Gochi akkasii nama osoo hin taane bineensi iyyuu hin raawwatu. Inni ajjeesee bineensaaf laate kun bineensa sanarra hin jiru jedhu obboleessi aadde Adaanach Kumsaa obbo Kaasahuun Kumsaa. Namni ajjechaa dubartii kanaan shakkame magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee kan jiraatuu fi maatii kan qabu akka ta'ee fi bakka dubartiin kun hojjettutti ammoo akka kontiraakteriitti pirojektii waan qabuuf deddeebi'ee hojjeta jedhe namni itti dhiyeenyaan beeku kun. Shakkamaan kun yeroo baay'ee maaskii fi shaafa yookaan manatsirii gurraacha godhatee akka deddeebi'uu fi yeroo konkolaataa keessa seenu qofa akka ofirraa fuudhullee namoonni yeroo baay'ee sargan akka himan dubbatu. Akka namni kun jedhutti shakkamaan kun yeroo baay'ee maaskii fi kishaafa yookaan manatsirii gurraacha godhatee akka deddeebi'uu fi yeroo konkolaataa keessa seenu qofa akka ofirraa fuudhullee namoonni yeroo baay'ee sargan akka himan dubbata. Akka namni kun jedhutti shakkamaan kun Adaanachiin sinfuudha jechuun irra deddeebiin dorsaa ture. Haadha ijoollee lamaa kan taate aadde Adaanach garuu gaa'ela kanaan duraa keessa turteenis jiila waan qabduuf kaayyoo ijoollee ishee guddifachuu malee gaa'ela biraa akka hin barbaanne dubbata namni itti dhiyeenyaan beeku kun. Akkaataa yakki kun itti raawwatame irratti qorannoon poolisiin hangammaatti taasise akka mul'isutti miidhamtuun kunii fi shakkamaan obbo Tsaggaayaa Saalfoo jedhamu hariiroo jaalalaa kan qaban yoo ta'u galgala sana hoteelatti nyaata ajajatanii nyaachuu ibsa.
Haa ta'u malee aadde Adaanach shakkamaa kana waliin hariiroo jaalalaa akka hin qabnee fi dirqama akka ishee doorsaa ture hima namni itti dhiyeenyaan beeku tokko. Jarri kun lamaan galgala sana hoteela yeroo san jedhamutti nyaata ajajatanii ibidda isaan gidduu tureen miidhamtuun kun nyaata sanallee osoo hin nyaanne dhiistee baatee deemte. Ergasii shakkamaan kun konkolaataa kaafachuun duukaa erga bu'ee konkolaataa keessa seensiseen booda bakka Gomaataa jedhamuu fi magaalaa irraa ba'ee jiru kana geessuun shugguxiidhaan ajjeese jedhan. Namni Adaanach beeku akka dubbatetti hoteelatti nama harka dhiqachuuf deemu fakkaattee yeroo isheen baqattu shakkamaan kun duukaa bu'e jedha. Dubartii kana rasaasaan erga ajjeeseen booda achumatti gatee deemuun gara magaalaa laltuutti akka miliqee fi konkolaataa fi shugguxiin yakki kun ittiin raawwatame achuma magaalaa keessatti gatee miliquu ibsan. Konkolaataa fi meeshaan yakka kanatti raawwate magaalaa laltuutti gatee miliqe. Yakkichi konkolaataa kana keessatti akka raawwatame dhiignii fi shugguxiin konkolaachicha keessa jiru ragaadha jedhan koomaandarni Gaatuun. Shakkamaan kun dubartii ajjeefamte kana rasaasaan erga ajjeeseen booda achumatti gatee waan deemeef reeffi miidhamtuu kanaa aluma bulee qaamni ishee bineensaan nyaatamuu seeran. Akka poolisiin jedhetti eeruu hawaasarraa dhufeen galgala sana namoonni naannoo sanaa dhukaasa naannichatti dhaga'uu fi konkolaataa bakkicha turtes kan to'atamte kanaan wal fakkaatu akka ta'e himaniiru. Haftee reeffaa bineensaan nyaatame kana walitti qabuun qorannoodhaaf hospitaala Phaawulos erga geeffameen booda maatiin fudhatanii awwaalus himan. Shakkamaan yakka kana raawwate konkolaataa fi meeshaa yakka kanatti raawwate gatuun bakka biraatti akka miliqee fi poolisiin hordofee seeratti dhiyeessuuf tattaaffii gochaa jiraachuun himame. Aadde Adaanach maatii guddaa barate keessaa kan dhalattee fi quxisuu maatii sanaa turte. Sirni awwaalcha aadde Adaanach Kumsaa bakka maatii fi firoonni ishee jiranitti kaleessa raawwatameera. Kun Giddoo Baayogiraafiidha.